Osoo kana beeka ta'eeti dursa miilli koo Itoophiyaa keessatti abjadee birrii koo hin baasuun. Qarshiin kumni 300 waan salphaa miti biyyarraa baastee dhufuun kan kee jechuudha. Implomentii hojiif dhuftanii viizaa implomentii keessatti supply isa jedhamu jira. Supply gaafa siin jedhanii supply erga si fidaa jiraatanii booda akka gurguramaa jirtu beekuu qabda. Qarshii 300 baastee dhufuun dura qarshii 300 san baastee dallaalaadhaaf yookiin nama si fiduun kennuuf dura viizaan ati irraa dhufaa jirtu sirriidha moo sirriidha miti viizaa san keessa maaltu jira miidhaan faayidaa isaa kan jedhu gargar baasuu qabda jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf yeroo biyyarraa fidanii viizaa sappilaayidhaan si fidaraa jedhu jechuudha. Viizaa sappilaay jechuun maal jechuudha gargar baafnee beekuu qabna isa kana jechuudha. Ijoolleen baay'ee yeroo dhuftanii viizaa sappilaayidhaan dhuftan as dhufnaan imimmaan tokkoon boona jechuudha hundumti kenna. Nutis akkas turre anis akkas achi keessaa isa tokkodha yoo isin jedhetti minim inni narra gahee akka isin irra hin geenyeef inni narra gahee akka isin irra hin geenyeef jechuudha. Viizaa ittiin dhuftu beekuun dirqama kan kee. Viizaa ittiin dhuftu yoo hin beekne ta'e as dhuftee obboleessa kee obboleetti kee yookiin maatii kan kee biyyatti mataa isaanii jeequun hin danda'amu. Kana waan ta'eef biyyarraa dhufuun dura waan dhuftu beekuu qabda. As dhuftee maal akka dalaguu qabdu maal hojjechuuf akka dhufaa jirtu beekuun dirqama hankee ta'uu qaba jechuudha. Siigalee amma yeroo yeroo biyyarraa dhufu sappilaayidhaan dhufaartan viizaa sappilaayidhaan hin jiran jechuudha. Sila waa'ee viizaa sappilaayii kana wanti nuti irraa beeknu hin jiru. Wanti sappilaayii jechuun maal jechuudha waan jedhamu hin beeknu. Sappilaayii kana nu maaliif appilaay argitee appilaay goonee hin dhufnaa miti yeroo sana appilaay goonee piroosesii jalqabu jechuudha. Isa sanitti fudhannee okkee jennee itti seenu. Ergas geenneeti sappilaayidhaa ati sappilaay yeroo sappilaay nuun jedhan haga huuraa kanatti nuun qottaran nuun jechuudha haga huuraa kanatti nuun qottaran. Kanaaf biyyarraa dhufuun dura waan dhuftaniif miidhama obboleessa kee obboleetti kan keetii hin jaalattu taanaani viidiyoo kana sheer godhiitii isaan biraan nagee. Innaa viizaan yeroo ijoolleen biyya kan dhufaartan sappilaay implomentii hojiif dhuftanii viizaa implomentii keessatti sappilaay isa jedhamu jira. Sappilaay gaafa siin jedhanii sappilaay erga si fidaa jiraatanii booda akka gurguramaa jirtu beekuu qabda. Masfartii inni jalqabaa isa kana dhumate. Innaa masfartii kana beekuudhaaf viidiyoo isaa guutuu karaa yuutuubiidhaan isinii waan fiduu fi seenaatiiti guutuu isaa isiniif nan gallakkisaati. Wal wajjin haasofna wal wajjin irraa dhukkee kaafnee waliin dubbanna jechuudha. Kanaaf sheer godhiitii biraan naagee obboleessa kee obboleetti keetii isa biyyarraa fidaa jirtu maaliin akka dhufaa jiru haa beeku. Kanaaf